kan kee kan tabalaashessaa jiru sidha mataa keeti. Maal dubbachuuf deemta jechuun keessan waan afaan qabnedha. Dhaamsa gabaabduu qaba. Shamarran keenyaaf shamarran keessumaa osoo bultiin qabatin jirtan jechuun osoo daa'iman argatin osoo hin dahin jirtan keessumaa shamarran biyya namaa jirtan keessumaa biyyoota Arabaa ta'u akkasuma Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessa warra jirtaniif dhaamsa shamarraniif dubartoota amma dura hin dahin takkiin ammoo hin dhaliniif jechuudha. Koppiliink share godhaa viidiyoo kana nama hedduu biraan ga'a. Namoota hedduutu shamarran ana daa'imnetti nafu walqunnamtii saalaa seeraan hin dalagaa abbaa manaa kee nan qaba garuu daa'ima argachuun fala natti ta'e rakkoon kanaa maali? Waggaa 2 waggaa 4 ga'ee kan daa'ima fedhee garuu argachuu hin dandeenye jedhanii gaaffii hedduu dhufa. Kanaaf ammoo rakkoon hundeewwan kanaa maali kan jedhuun iyyuu isin ilaalchisaa jechuudha. Namoota hamma dura daa'iman argatan jechuudha. Tokkoffaa namoonni keenya kiniina wal fixaa jira jechuudha. Marfeedhaan wal fixaa jira jechuudha. Kiniina poostaa fili jechuudha. Mala ittisa da'umsaa jedhamee kan fayyadaman. Tariitiin namoonni dhalchee biyya galchuun hin ulfaatu. Baasii hedduu qaba. Sodaa kanaatiif jecha shamarran ciranii fixaa jiru jechuudha. Gadameessi shamarranii kiniiniin amma deebi'ee fudhatamu kun taraa 2-3 fudhatte sanaa ol tartee fudhatta taanaan ati carraa daa'ima argachuudha hin qabdu jechuudha jala murii beeki. Carraan ati daa'ima argachuuf qabdu baay'ee xiqqaataa jechuudha. Akka qorannoo geggeessetti. Arras boris kanan isiniif himu barbaadu qoricha yeroo tokko fudhattanii 2 fudhattanii sadaffaa deebitanii fudhatina. Hin heddummeessina. Marfee keessumaa baatii 3 jedhame amma fudhatamu kana ofirraa eegaa. Yoo boriitu daa'iman fedhaa jettee kan yaaddu taate jechuudha. Kun dhaamsa obbolummaati jechuudha. Yeroo waggaa 2-3 kiniinaan fayyadamtee wal qunnamtii saalaa geggeessita garuu tariitiin abbaa manaa karaa qabuu qabaachuu dandeessa. Kun rakkoo. Kana waanta ta'eef haga danda'amu tokko koondomii fayyadama yoo danda'ame. Takkiin ammoo biyyatti galaa ilmoo dhalaa jechuudha. Kiniiniin of hin cirina obsaa takkiin ammoo. Zikri rabbi godha wal qunnamtii saalaa namni hin nyaata hin dhuga garuu haga danda'ame obsuun dirqamaa jechuudha. Akka boriitu hin dhiphanne daa'ima maan dhabe jettee akka hin cinqamne har'uma gadameessa kee of eeggannoo taasisi galatooma lafti hin gubaa kun dhaaba.